caaltu carraan keeti amboota nama biraatiif carraa kanna ittoo. Faraan gaaffii gaafadha. Ayyee caaltu. Gaaffiin kiyya siiriyeesii miti. Waashi. Gaafa siingilii turteetti ati artistii jaalalaatii wallee nama hedduu boonsisaa walleen ati gadhiistu hundi nama bultii qabaachuu baatee keessattuu nuti shamarran hedduu jaalanna. Gaafsan lafatti takkaa qabee namni sirratti hin binne jechuun dubartoonni sirratti hin binne. Dura gaafa siingilii turetti. Yaa. Kasi jaalatee sitti maraateen jiru jechuu keeti moo? Akkas jechuudha yaa. Ni jira. Yaa dhakaan taane ilmi namaa numa jaalatamaa. Kana jaalate numa jira. Tokko lamaa miti hedduudha. Numa jira. Keessaa akka ijootti akka mudannootti takka. Wallahi ya wanda bakka irraa iddoo haasawuun fadhu garuu eega jettee naman dubbadha. Bara 1998 keessa gartee utumaan wallee hin baasin isteejii irra deddeemee garagadha ture. Waan takka na jaalatee jettee gartee yoo san manguddoon irraa qabe gartee jaalalti kan bal'aadha. Sossobeetiin gartee mee akkam jechuun siin maqaa isin narraa maraatte ani gartee na keessa hin jirtu garuu akkanumatti duudatti garagalee dhiisee deemuun akka miidhamtu hin beekaa jechuudha. Akka waan balaarra bu'uu dandeessi. Ammas illee akkasiin nama gatanii deemuun muudii karaatti sossobee akkasitti manguddoodhaan harkaa bahee gabaabseetumaan gartee akka nama kofalchiiseetti si hime deebisiif taasisuu kuyyaadha. Maataa ta'e. Okay. Tali gaafii nama daakata. Otii yaada godhu. Biiftuu gaafii tante itti fufi. Intortiin onte qabu jira. Biiftuu gaafii tante itti fufi. Qoshii viidiyoon banadhaa. Banayee. Aga ishiin viidiyoo banattu waan takka na dhibee safaraan kanarraa gaafadhu. Gaafadhu. Ooyi farree. Wani na dhibeerraa. Mistaabdo. Sirba makeetirraa oggoon sirba kee ilaaluurraa na dhibbe dubbisu. Ji'arra. Ji'arraa miti Ameerikaan ardumarraa caalchistee filattee jiruu jaalalarraa eegana dhiiftee deemtee baqa waan takka wanni kun namoota biyya keessa jiru wal jaalate fakkeenyaaf jaalallee teen sirbichi hiddiin bareeduudha yoo laalanii garuu sooratanii rabbumaatu uume duuba maal godhanii sila akka jaalalaa sila akka diiminaa tanuma nyaatanii atis akkasii hiddiin bareeduudha yoo laalanii garuu sooratanii rabbumaatu uume duuba maal godhanii sila akka diiminaa tanuma nyaatanii. Atis akkasii gubbaasii bareechee keessa kee fokkisee waa arkeeti gooyitaan bofa miila dhoorkee haala kan kee badaa keessa keessi argina. Ji'arraa miti Ameerikaan ardumarraa caalchistee filatte garuu jaalalarraa awwaasheen an qabu silaa ofiin baate nama rartee akka gabraa gurguramtee jaa. Seenaa obboleessa kiyyaati Jaafar Suleeti. Akkuma isin jetti walleen jaalalaa hundinuu dilliin baasetiin kiyya ta'uu hin dandeessu. Ibsarraa laalladhee dalaguu hin danda'a. Osoo ati hin beekin waan ati taate irraa dalaguu hin danda'a. Osoo caaltuun hin beekne waan caaltuun taate irraa dalaguu hin danda'a. Waan dura ta'uu deemu ta dabartee irraa amma ta'aa jirru irraa jechuudha.
seenaa obboleessa kiyyaati. Wallee san min uggure waan si ajaa'ibu keessa. Dhabaman godhee min cunqurseen min awwaaleetu maaliif hamilee nama sanii xiqqoo hin feene eegumaan baase godhan dhabama godhee jechuudha. Obboleessa kiyya Jaafar Suleeyman eega fuudhee jaartii godhatee wajjin jireenya eegalan booda jaartuma isaa tana humnaan jalaa fudhatanii gara Ameerikaatti ergatanii achitti maatuma isaaniitiif kennan dubbachuun feene baay'ee wallaahi wanna kana dubbachuun feene maal jireenya nama dhuunfaatti waan ta'eef haa ta'u gabaabumatti ibsaa kiyya kana silaa hedduun haasa'uu fadhaa jireenya